Adoolessa 24,2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himna oduu waliinan Geetoo Lamaayyooti. Bara kana Itiyoo Telekoom galii qarshii biliyoona 100 fi biliyoona 62 argachuuf beeksise. Itiyoo Telekoom bara baajetaa 2017 bakka lakkoofsa Giiziitti galii qarshii biliyoona 100 fi biliyoona 62 argatee jedhan hojii raawwachiiftuu olaantuun dhaabbatichaa Fireewoot Taammiruun raawwii hojii bara 2017 laalchisee ibsa kennaniiru. Kunis kan bara darbeen yeroo wal fakkaatuun yoo madaalame qarshii biliyoona 68 qabxii 3 caalmaa qabaachuu ibsan. Galii argame keessaa qarshii biliyoonni 76 bu'aa qulqulluu ta'uu dubbatan. Herregni baankii bulchiinsa naannoo Tigraay akka ugguramuuf manni murtii ajajeera. Lakkoofsi herrega bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay akka hin sochoofamne jedhee manni murtii naannichaa murtee kenneera. Manni murtii olaanaa naannoo Tigraay kanarraa kan ga'eef himata waldaan barsiisota naannoo Tigraay dhiyeesse irratti hundaa'eedha. Lola naannichaa keessa tureen walqabatee barsiisonni miindaa isaanii kan baatii 17 haga yoonaatti osoo hin argatin jiru. Bulchiinsa naannichaa biiroo barnootaa fi biiroo maallaqaa gaafatanii turan. Deebii qajeelaa waan dhabaniif waldaan barsiisota abukaattoo itti bitee bulchiinsa yeroo fi biiroo maallaqaa irratti himata banee falmii irratti turan. Manni murtii olaanaa Tigraay dhimmicha erga ilaalee ture booda dhaaddacha kaleessa malee dheengaddaa adoolessa 22,2025 taa'een herregni baankii bulchiinsa yeroo Tigraay kan baankii daldala Itoophiyaatti banamee hundi akka hin sochoofamne jedhee ajajeera. Kana qofa osoo hin taane maallaqni herregaa bulchiinsichaa keessaa yoom akka banamee fi gara lakkoofsa herregaa kamitti akka dabarfame ragaa agarsiisu baankichi akka dhiyeessuuf ajajeera. Abukaattoon waldaa barsiisotaa Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Jeneraal Taaddasaa Waradaa fi hoogganaan biiroo maallaqaa naannichaa Mihirat Bayyanaa hidhamanii akka mana murtiitti dhiyaataniif gaafatamaniiru. Manni murtichaa immoo dhimmicha beellama itti aanu irratti ilaalla jechuun beellama adoolessa 22 bara 2017tti qabateetu ka'e. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa jaarmiyaa maallaqa addunyaa irraa liqii guddaa fudhatan 10 keessaa tokko ta'uu isheetu gabaafame. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa 10 sadarkaa olaanaa dhaabbata maallaqa idil addunyaa IMF irraa liqii fudhatan keessaa tokko ta'uu ishee gabaafameera. Itoophiyaan ji'a adoolessaa 2025 keessa IMF irraa liqii dabalataa akka argattus ibsameera. Masriin biyyoota Afrikaa IMF irraa liqii baay'ee irraa argatte keessaa sadarkaa tokkoffaarra kan jirtu yoo ta'u, haga ji'a adoolessaa 2025tti liqii doolaara biliyoona 7 qabxii 4 argachuu ishee dhaabbaticha wabeeffachuun Afrikaan Business Insider gabaaseera. Akka gabaasa Afrikaa Business Insider jedhutti Itoophiyaan waliigala liqiin IMF haga har'aatti irra argatte doolaara biliyoona 1 qabxii 6tti kan dhiyaatu yoo ta'u, kanaanis Afrikaa keessaa sadarkaa 7ffaarra jirti. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa hedduun dinagdee isaanii hanqina sharafa alaatiin rakkachaa jiru gargaaruuf fandii maallaqa idil addunyaa irraa liqii argachaa akka jiran kan baase Afrikaan Business Insider haa ta'u malee ba'aan liqii IMF olaanaa ta'e rakkoo yeroo dheeraa fiduun ardii kanaaf balaa ta'uu hubachiiseera. Haalli maallaqa ishee laafaa ta'us Itoophiyaan gama sadaffaa sagantaa dhaabbatichaa milkaa'aa ta'e hordofuun dhiyeenya kana dhaabbaticharraa ol doolaara biliyoona 262 argatteetti jechuun gabaasni kun hubachiiseera. Mootummaan Itoophiyaa bu'uura waloo gurmaa'insa liqa G20 jalatti doolaara biliyoona 8.4 irra deebiin gurmeessuuf liqeessitoota ofii isaanii Itoophiyaa waliin mari'achaa jiraachuudha kan gabaasan. Dabalataanis Itoophiyaan maallaqa doolaara biliyoona 1 yuuroo boondiin liqeeffattee deebisuufis qophaa'aa jirti jedhameera. Ba'aa liqa Itoophiyaa IMF fi waliigalteewwan daldala irraa qabdu baajata biyyaalessaa dhiphisaa akka jiru kan agarsiisu gabaasni kun pirojektoota misooma biyyattiin hojiirra oolchaa jirtu gufachiisaa jiraachuu ibseera. Dhaabbatni maallaqa idil addunyaa IMF Itoophiyaaf liqii doolaara biliyoona 3 qabxii 4 dheereffame waggaa 4 akka kennuuf jalqaba baatii fulbaanaa bara 2025tti aangaa'ota mootummaa waliin waliigalteerra ga'uusaa ni yaadatama. Oduu keenya ittaanuun Somaaliyaan meeshaa waraanaa naaf ergame karaatti na jalaa qabamee jetti. Kan jalaa qabate immoo Puutlaandiidha. Somaaliyaan sirna federaalawaan kan bultu yoggaa ta'u naannolee sirna sana hundeessan keessaa tokko Puutlaandiidha. Amma isheetu meeshaa waraanaa kan mootummaa federaalawaaf ergame jalaa qabate. Mootummaan Somaaliyaa ibsa baaseen akka jedhetti dooniin fe'iisaa maqaan ishii Sea World
jedhamtu meeshaa waraanaa guddaa feetee osoo deemaa jirtu galaan irratti qaamota mootummaa Puutlaandii waliin hidhata qabaniin jalaa qabamte. Dooniin alaabaa Komoros fannifattee deemaa turte sun meeshaa waraanaa baay'ee Turkiyyee irraa feetee Somaaliyaaf geessaa osoo jirtuuti kan ugguramte. Mootummoonni biyyoota lamaanii gama nageenyaa fi diinagdeetiin akka waliif tumsan kanaan dura waliif galanii ture. Isarratti hundaa'eetudha meeshaan waraanaa guddaan Ankaaraa irraa gara Moqaadishootti kan ergamaa ture. Mootummaan Somaaliyaa meeshaan sun dafee yoo naaf gadhiifamuu baate anuu waan godhu beekaa jedheera. Maal gochuuf akka deemu ifatti waan jedheeru hin jiru. Mootummaan bulchiinsa Puutlaand gidduu kana doonii meeshaa waraanaa seeraan ala feetee deemaa turte tokko qarqara galaana daangaa kiyyaa keessatti argee qabadheeraa jechuun ibsa baasee ture. Puutlaand osoo qaama federaalaa Somaaliyaa taatee jirtu akkamittiin waan akkasii gootii kan jedhu gaaffii namoota baay'eeti. Garuu kun marti mootummaan federaalaa Somaaliyaa dadhabaa Oduu keenya xumuraatiin xiyyaarri Raashiyaa kufee caccabee namoonni 49 du'uun dhaga'ame. Xiyyaarri Raashiyaa imaltoota 49 fe'ee imalaa ture kufee caccabuun lubbuu imaltoota hundaa darbuun gabaafame. Xiyyaarri daa'imman 5 dabalatee imaltoota 43 fi hojjettoota balalii 6 fe'ee imalaa ture kufee caccabuun lubbuun namoota hundaa darbuu The Moscow Times'tu gabaase. Xiyyaarri Antonov AN-24 jedhamu dhiyeenya magaalaa Tiinaadiitti kufee caccabuutu ibsame. Xiyyaarri kun bulchiinsa Amurii Bilaagovicheskiin ka'uun gara buufata xiyyaaraa magaalaa Tiinaadiitti imalaa ture. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya irraa qabanne kan waan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.